Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu isiniin jenne alhamdulillah galata rabbii bagas keessan baga jiraattan jirtu isiniin jenne arra maal qabattee dhufte arafa jechuun keessan afan qabu arra wanni qabadheen dhufe nam tokko asin jiru namire nam tokko hin jiru la feerusaanii mananuu maafi kutte masruufas naan khannuu khiraas narraa kafaluu jetteetti wayiwaachuu kutte garuu wantiin kafaluu fi dide waan biraatii miti. Masruufa siin kannuun jeen tokko ittiin ittiin waa khiraa manaallee naaf arabtichaa walii galaan jeen garuu isin naafannii jechuu jirti sii galee akkasitti naafannii jechuu jirti an siin kannuun jeen wanti nan amma sii kannu yoo ta'e siin araarsan jeen horma qaleetiin si araarsa jeetiin itti hijibe garuu nuumaafilleen waan jette guutuu fidiinaan jee baallamni keenya gahee jira guyyaa kamisaati jechuu Inshallah dhiyaatee jira an araba irraa yoon harkasiifin fidan jeen yoon dhabe immoo isin lachuun dhabdanii jeeni garuu alhamdulillah galata rabbii ani ammaan tana dalagaallee takka seeneetiin jira isaan tokko quban qabanii dalageetiin yookaan immoo araba irraa fuudhaa guyya sanillee dalagaaniin seenan jeen yookaan immoo salafa fuudheetiin ni eeggattanii isinii khannaa jennaan nuumaafillee naallolee fiduu qabdaa maali afaan akkanaa hunii gara gaggalaa ooluun naan jee jechuudha. Kanaaf feeruzaalleen arra achi isa biratti kutte an kophaan as jira jechuudha urjii bira hin dhayne urjii gara ji'a lamaatu biratti hin argamne. Yaa Rabbi waan akkanaa kanallee nurraa fixe. Nuufillee qajeelchi nuufillee qajeelchi riskii gurguddoo nu bal'isiin ja'a garuu alhamdulillah galata rabbii. Uleen sana kanatti hin deebine yeroo hedduu gurgureetiin nuumaafillee waan hedduu haasofsiisaa ture jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf nuti hajjechuu jirru waan jiraa waan hin qabu nin kannaan jeen ta hin qabne immoo hin jirtu duraanuu hin jirre akka waan hin jirre qabadhaan jeen inni ammoo dirqama fiduu qabdaanaan jeen yoo uleen na cafaqanis hordoftoota keenya nu bira dhaabba karaa komantiitiin illee barreessaa fi mucaa miskiinaa dhiisaa jaanii tokkoon jechuudha hundi keessanuu kanaaf akkasitti nu bira dhaabbadhaa jechuudha maaliif yoo keettan taate namni tokko danda'u malee haadha manaa hin fuudhu dhugaadha ani dandeetuun isaan fuudhe garuu immoo ergasii rakkoon hedduun na qunnamtee isaanis na tumanii keessattuu nuumaafaan na cafaqee rakkoo dile sanirra fidanii gara ji'a lamaanis hojiirra hin jiru jechuudha. Deebii achi as immoo khiraallee hin kafallee dhugaadha masruufallee kannuuf ittiin jiru. Waan ji'a sadii masruufallee irraa naa fuudhii. Khiraa manaallee irraa naa fuudhii. Akkasuma immoo nallee araarsuu qabaa waan jaartii na duubaa dhoo isaadhaaf fuudheef jetti feeruzaan jechuudha. Ani ammoo waan kana akka nama tokkoon dalagarra hin jiru gaafan dalagarra jiru isaan jiraachisaatiin ture deebee immoo anfuunaan isiinis nama na cafeessiftee jechuudha na cafeessiftee dhukkeen irraa kaate an ji'a meeqaa fi wallanya rakkoo akkasii hedduu san keessa dabarree jira amma alhamdulillah amma immoo wanti masruufaa fi khiraa manarra geessi khiraa manaa silaa dirqama kiyyaan kafala anis hojii seeneetiin jira hangasittuu rakkadhus balloo taatus arabtichaa walii galeetiin kannaaf waan tokko rakkoon qabu isiin kafaleetiin jira jettee dhiibbaan irra godhu jirti jechuudha nuumaaf waan kana hunda quban qabu haasawaa keessatti nun qabini nun hidhini kanni waan jette dhiirti numa gootii jira an hojiirra hin jiru maallaqas hin qabu jechuutti hin jira wayiwaattu ittiin jira quba qabda jechuudha hordoftoota keenya viidiyoo tana duraarra jechuudha haa ta'uu ani ammoo wanti haalaan na sodaachisee ammallee viidiyoo tana na waraabsise urjiillee dhugaadha waa takka kannuu ittiin jiru isiis sababa isiitii yoo kaniin itti kaase haasaa kana itti kaafne jechuudha an masruufallee kanninee fi miyyoon tun miskiina dhugaadha jaartiidha haadha manaati haraama jeetiin isa wajjii wal mareedde an waan kana hin godhuu jeenumaaf na dide jechuudha maaliif Ammariyaadheetiin feeruzaadhaan wal mari'annee
goonaan jeen wanni Feeruzaa wal mari'annu hin jiru waa'ee urjiichitti hin dubbannu jeellee waan hedduu tokkoon itti kakaaseen. Feeruzaan yeroo hedduu jecha namaa hin dhageessu. Waan jira baafnee itti fayyadamna yoon jeen tajiruchi jirti ta biraa maan finneedha. Arafeen dhalee fidaafi jechuudha. Dalagarra hin jiru. Garuu namni akkana wal godhuun sirrii miti. Yeroo hedduu isiillee niin gorsaa karaa keessootii wal mari'annallee jee nuumaafillee wal mari'addaadhaa sanboota walitti deebinaa naan jennaan naaf isiin marii miti haasawaa tokkoo waliin deebifne jecha tokkoo jechuudha. Waan tokko irratti waliin galle. Hogguun akkana goona jeen laa waan akkasii maalitti gootaa miti jecha waan biraatiin nakkaatii jechuudha. Haa ta'u dhugaadha isiilleen ni mufattee nama irratti fuudhanii anilleen dhoo isaaniin fuudhee isaanillee badii godheetiin hime. Haa ta'u dhugaadha isiilleen dhuguu qabdi jechuudha. Ani amma dirqamni narra jiru. Isii araarsuudhaaf ni haala ni mijjeessa. Sababa isii araarsuttiin jawwaala urjii gurgure. Laa dubbii rakkoo bakka jiru. Jawwaala urjii gurgureetiin osoo isiin quban qabne ani isii araarsuu barbaade jechuudha. Kana jechuun kara tokko naattummaan qabame urjii na dhiisuu hin ta'isu. Telefoona isiitiin gurgurama hiyya qofaa jira. Hiyya sun yoo arkan nuumaafis hanniif naan jaa. Rabbiin urjuu manatti hin fidin. Bakkeessattuu bakka gurbaan kun jiru. Wal morminee dubbii ol gaqqabnee aboon nurraa dhiisillee jeetiin dheengaddallee lolee nallee qaanfachiisee innillee baay'ee nu hedduu dadhabee dhiiseetiin ture jechuudha. Garuu immoo Oromoon safuu qabdii aadaa qabdii gaafa ani hin qabu jeen laalii fidii osoo hin taane hajiru Feeruzaa wajjin irra mari'anneet akkan akaawuntii irraa hin qaban jeenan malee ni nata yookaan ganaan barbaadallee jeeniitiin ture. Dalagaan seenayyee hayya kanaachaniif hin fannisa. Rakkoon irratti uumuu deemanii jechuudha bakka kanattis. Maaliif ani akkaan jawwaala san fuudhee jechuudha. Isiinuu quban qabdu. Quba qabaattee booda tana haa dhageesse jechuudha. Haa jawwaala isii barbaaddee dhabdee viidiyoollee waraabde. Rafee jawwaala na yalaatee telefoona gurguratee maalii jettee jechuudha. Waan hin gurgureef hin beektu isin. Garuu haa ta'u wanni rakkoon dillee wanni itti deemu jiru hanqa waan xixiqqaa kanatti haa deemu jiruuf sababa Feeruzaatiin. Feeruzaan silaa nama dhageessee waan namni jahuun dhageessee takka lamatti narraa fudhatte maallaqa achi jiru san akaawuntii baafanneetuma itti if dabbarree yeroo dabarsinee bakka sanillee waan biraa daleynee yookaan hojjennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya garuu nuumaaf karaa koomantiitiin itti barreessitanii mucaa kana dhiisii jechuuniin teessane. Maaliif ani rakkadheetiin jira ammaan tana. Rakkadheeti an abbaa jaartii lamaatiin jeen isaanillee. Abbaan jaartii lamaanuu sarafee kannee fi baasii hunda danda'ee jaartii fi bulfachuu qabaa naan jedhani. Ani ammoo kana keessa hin jiru. Hin qabu. Dhabuun hin jiru. Nama hin qabne akkam gootanii giseen jeen. Hoggaan qabaanne osoo kan hin qabaanne akkami fuutee ni heerumtee yaati. Isaanii wajjin jaa jechuudha. Ani hin heerumne ni fuudhe. Garuu dhumee jira gaa wanti yeroo sanii. Wanni gaafas daliilii lafaa qabu dhumee jira xumuramee jira. Haa ta'u haara dhabees buru harkata. Garuu an alhamdulillah amma dalagaa argadheetiin jira. Rabbiin na milkeessu du'aa'ee naa godhaa riskii gurguddoo qabdu ta milkii. Viidiyoollee waraabee isin garsiisuun hin danda'a. Kanaaf jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota keenya karaa koomantiitiin nuuf barreessitanii akkana arafee fala akkanaa godhii jettaniillee waan tokko kana gorsitan yoo qabaattan nu barreessaa isiniin jenna karaa saniin. Itti aansuudhaan ammoo urjii anaaf irraa dhorka. Isii jaartirrattiin fuudhe waan ta'eef jawwaala isiitiin waan fedha. Waan tokko itti dubbadhee waan akkanaatiif hin gurguree sababa kiyya keessa dhiyeeffadhee yooniin sababa itti dhiyeesse waan calliftu nanni fakkaatti. Garuu akka kaanitti hin ustu. Yoo amma isiiniin araarsaa fa'aa jeenii viidiyoo tanaa oka dhageessu taate rakkoo gurguddaadha jechuudha. Namoonni tokko illee sheer gootanii viidiyoo tana bira hin geessina akka isiillee hin dhageenye. Hamma jechuudha gocha kana xumurru. Sana booda immoo
du'aayi nu gootanii warri du'aayi nu gootanii arafee akkana kanaa jettanii yaada tokko nu kennitanillee baay'ee takka galatoomaa isin jenna. Akkasuma jechuun numaafillee rabbii umrii haa dheeressu garuu waan tokko akka gufuutti na dura dhaabbate malee waan hundaa miti. Inni nama baay'ee nu wajjin illee rakkataa jiru dhimmamaa jiru. Haa ta'u waan tokko gartee ta dubartoonni dhugaasaan gartee sana itti dhugoomsii yogguun jeen inni dhuguma saniin dubbadhee yeroo tokko jaarsaaf jaartii jiddullee kijibullee ni jirti. Jaarsa jaartii jidduu kijibuun waan bareedaadha jechuudha. Waan bareedaadha. Akka namni kun yeroo saniif fayyadamee yeroo san dabarsee nama dhaga'ee tillee nama ni gooti jechuudha. Garuu alhamdulillah waan hundaa'uu fayyaa qabaatanii ilma dhiiraa maal qofatti mudanne dhala qofatti mudanne. Haa ta'u nuti rakkanne rakkoo guddoos dabarsine. Tana booda immoo rabbiin fayyaa nutti ta'ee riskii gurguddoo nuuf bal'ifnaan dubartoonni keessattuu maallaqa fedhan. Maallaqa yoo hin qabaanne si hojii jiraachuu hin fedhan. Si hojii jiraachuu hin fedhan. Feerizaan faan amma na hiikiiwu jetti. Urjiin amma waa'ee telefoonaa yoo itti haase na hiikii miti naqaliyyuu naan jetti. Isiin ana qaltaa bakka telefoona kiyya gurgurtu yoo wal agarre jechuudha. Ana amma kanaaf isii jalaa dheeyseetiin cal je'ee suutatti amma gaa isaanis ollaa kana jiranii calaw jee mana akkasitti itti lixee jechuudha. Feerizaan achi jirti isaan bira numaaf bira. Ammoo baallamni keenya dhiyaatee jira. Du'aayi naa godha akka riskii gurguddoo rabbii wal afaan nu fidutti akkasuma immoo riskiin takka dhuftee jirti dalagaa rabbii nu hiree jira. Alhamdulillah galata rabbii milkiin takka tanaa gammachuun teenya takka tanaa jechuudha. Maaliif namni tokko hiyyeessi tokko waan nyaatee dhugee bulu yoo argate boruuf jechuudha. Ka'arraasan dabarsee jira itti gammadee jira. Kaboru immoo rabbiitu hiraafii jechuudha. Garuu qabaataan tokko tujjaarri abbaan qabeenyaa tokko isuma sanuu osoo galatan galchiin ka fiigu ka imaana hin qabne tokko yoo rabbi yaadachisitee malee hedduudha jechuudha. Kanaaf addunyaan qilleensaa akkasuma waan dafee dhumaatii isiinuu hanga xiqqoodha. Du'aayi nu godha baay'ee takka du'aayi nu godha warri karaa komantiitiin nu jajjabeessitanillee baay'ee takka galatoomaa warri akkasuma nama arrabsitanillee waa takka rakkoon qabu galatoomaa isiniin jenna jechuudha. Maaliif namni tokko yoo wallaalee tokko ni beeka. Haalli jireenyaa akkanuma qaba yeroo takka olii yeroo takka gadii waan tokko rakkoon qabu jechuudha. Galatoomaa isiniin jenna hordoftoonni keenya hundi keessanuu maaliif ani dhimmi tokko asirratti na rakkisu kun namni akka kiyyaa fakkaataan akka kiyyaa rakkatulleen hedduutu jira. Nama tokkoof beekumsa ta'a barumsa ta'a. Nama kaaniif immoo doofummaa akkanumatti waan irraa haasaan faa itti fakkaata. Keessumatti haalli bultiidhaa jiruuf jireenya jechuudha. Baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa tana keessatti jireenyis qaaliidha waan ta'eef haadha manaa takkaa miti lamaa miti takkaa wajjiinuu jiraachuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Garuu galata rabbii kana hunda nu dandeessisee dubartii takkaa wajjiin jiraachuun baay'ee ulfaata yeroo ammaa keessa jechuudha. Isaan haasawa dheeraa barbaadan maallaqas guddaa barbaadan. Kanaaf rabbiin akka nu milkeessee waan hunda rizqii gurguddoo nutti bal'isee rakkootaan nurraa fageessu du'aayi nu godhaa isiniin jenna. Dhaamsii tokko kaniin ani isinii dhaamu hordoftoota keenya namni tokko kaan kanama arrabsitan jechuudha. Kaa jechan taane namaan jettan irraaf qusadhaa isiniin jenna. Nuti wanti asirratti viidiyoo isinii waraabnuuf rakkoo jireenya keenyaa isinii ibsinuuf maaliif kun gowwummaa yookaan doofummaa miti. Maaliif barumsa irraa barata namni kamilleenu irraa beekumsa argachuu danda'a jechuudha. Maaliif ani yoo rakkadhee obboleessa kiyya boru rakkachuu hin danda'u. Akkasii isiniin jenna hordoftootaa fi kabajamtoota keenya baga nagaa taatan ammallee nagaa nuuf ta'a isiniin jenna. Tana turaa nu jajjabeessaa galatoomaa isiniin jenna. Baay'ee takka ga'a nama rakkoo gurguddoo keessa jiru nama rakkoon 2 3 4 qabdee jirtu du'aayi nu godhaa rakkoon nutti heddummattee jirti. Du'aayi nu godhaa akka keessaa baanu garuu alhamdulillah du'aayin teessan takka qeebalamtee jirti. Hojii harkannee jirra bakka dalagaallee inshaallah bidnillah
viidiyoo waraabeetiin takka takkatti anaa dalagatu isin garsiisaa jechuun inshaallah biiznillah. Akkasii isiniin jennaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warri nu mufattanillee dhiifama nu godhaa, warri gammachuu qabdanillee gammachuu teessan rabbi isin itti walitti isin haa dhaabu isiniin jennaa. Kanaaf nagaan nu turaa isiniin jennaa.